dhufe egaa wanni namoota jallee maalidha mucaa tokko imaraat keessa jiraata biyya Dubaay kana keessa jechuudha wal janajanii wal gaalanii xiqqoo turre jirra koottuni Ashama arka huni hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii kan koo akkam jirtan bakka jiraattan bakka viidiyoo har'aa waliin deebinee warra chaanaalii kanaaf haaraa taatan ishee deemtusan tuqaatti subscribe godhaa maatii ta'a warroonni yaani keessan story ammoo like gochuu hin dagatina comment yaada keessan kennadha akka biraa hara wanni qabadde dhufe mucayyoo takka biyya Dubaay keessa jiraatti biyyoon jiraadhu keessa nama wal barte namni ishiin amantii jaalattee bira deemte qarshiitti jijjiiree bira deeme jechuudha. Ani kan hin jedhu bara akkamii keessa jirra bara dubartii obboleettii kan kee harmee kan kee waa hedduutii ta'uu dandeessu qarshiitti gurguranii biraa deeman keessa jirra jechuudha. Eenyu akka amanni eenyu wajjin akka jiraanyu iyyuu wallaallee bara keessa jirra jechuudha. Bara garaa walitti jabaachuu bara wal cabsuu kan beeku Oromoo irratti garaa jabaachuu wanni nama garaa nama nyaatu immoo jechuudha. Inna maaltu ture mucayyoon kun mucaa wayitii wal barte ergasii bira gaafa dhayitu inni ammoo qarshiitti gurguratee biraa deeme inni waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Nama ajaa'iba jechuun nama atiin amantii bira deemtu gaafa qarshiitti gurguratee biraa deemu ana tuuna ajjeesina biraa deemnaa wayya namni sun cirraafi baqa hin jiraadhu miima du'ee waan wayya jechuudha. Ganaa namni alamani tokko ergan waan san keessaa ba'u ebilu sun akka na godhe jedhee jiraachaa yaadaa jiraachuu na ajjeesanii na biraa deemuu naa wayya dhugaa rabbi jechuudha. Garuu isti viidiyoo kana waliin haa dhaggeeffannu viidiyoo mucayyoo jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Hai ijoollee Oromoo turtuu nagaa fayyaa keessanii ani jira nagaa foota alhamdulillah isinii jecha egaa har'aan kana waa tokkotu na mudate isiniif illee sheer godhaa akka irraa barattanuu jedheen dhufe egaa wanni na mudate illee maalidha mucaa tokko imaraat keessa jiraata biyya Dubaay kana keessa jechuudha wal janajanii wal gaalanii xiqqoo turre jirra koottuni ija bichaan si argee egasii maatii kiyyaaf barsiisnee ni kaayidhanneetiin wal fuunee bakka tokkotti bultii keenya ijaarrannee jiraannaan jedhee egaa jedheenii bira deemee jannaaniini fidee warra dallaalatti birrii 8,000 asittiin na gurgurate diraama 8,000 jechuudha akka Itoophiyaatti birrii 8,000 na gurgurate egasii ijoolleen jaratti na gurguratanii jedhan baay'ee ijoolleen ni tumanii sodaadhaan illee na tuman jedhee akkasumatti usee ijoollee shamarran keenya wajjin bulee bariituu isaatti niitiin takka dhuftee akkan ishii bira hojjedhuuf na fudhatte egasii otoo deemaa jiru poolisii bira genne jennaan an iyyee egasii poolisii maaliif iyyiti jedhee makiinaa dhaabee na gaafate jennaan akkana jedheeni maadaamii kiyyaatti na dabalanii viidiyoo mucayyoo kanaadha. Talaan viidiyoo ishee TikTok irratti argee Facebook irra gadhiistee jirti intalittiin jechuudha. Baay'ee garaa nama nyaata. Namni tokko namatti farada maaltu achi geesse maaltu bira si geesse namni tokko kun sobaba. Ni gaaf tokko dhiirri gaaf si jana kos jala bu'ee lubbuu isootii malee jiraachuu hundumti si jedheeti bara harkatti gangalfate qallaalitti mi bara kana harkatti qalfate dubartiitti faradin dubartii akka kankiiti yoo si danda'ame yaada babbariida barreessi gargi yaadaan wannaa jedhi malee jechuudha na. Maaltu ta'e maal jechuun barbaadaan shamarran kana irratti kan gorsuu barbaada abbaa barbaade biyya namaa kana keessatti wal jaalatteeni wal gaafa janajjantu walitti dhiyaachuu gaafa barbaadu kootu gaafsiin jee zan jettiituma ebeluun kun bakka na jaalataa bareeddu kun miti kunaan jira jettee bira dhaquu dhiisiiti jechuudha. Gaafa inni dhuguma si jaalataa haadha manaa kan keessi godhachuu barbaada yookiin immoo wajjin jiraachuu barbaade yoo ta'e maatii kan kee maatii keetii fi maatii isaa wal barsiise yookiin yoo musliimataatti nikaasii godhame seerri guutame yookiin bakka nama eenyummaa nama sana bartee gaafa maatii mucaa sanaa bartee eenyummaa nama sanaa wal magalatti bartee yoo bira dhayixiyyuu maatii keetii fi maatii isaatu wal gaafata jechuudha. Garuu yoo zim jettee namuma si haasofsiise tokko gaafa bira dhayitu kinoo rakkoo akkanaa si mudata otoo gaaf sanaatiin qaru intalli immoo bilchiidha baay'ee tokko bilchiidha TikTok irratti baay'een hordofaa baay'ee araadaadhaan intalittiin jechuudha haaluma aktishiin goturraan hin arganna otoo ati gaafsan iyyuu baattee poolisiin argachuu baatte sila yoona xaaxaa baay'ee keessa jirta jechuudha. Si gurgurachuun jechuun mana keessa akka hojjechuu fi miti waan biraati malee kun jechuudha kan qarshiitti nama gurguratu. Innaa waan hundaafiyyuu baga rabbi si baase garuu shamarran jechuudha biyyoota Arabaa keessa jiraata Suudii Dubaay keessumaa biyyoota kana keessatti yeroo baay'ee kan shamarran miidhamtu kan dhiironni shamarran yaamanii qarshuma ishii barbaadanii bu'aa barbaadanii gaafoonni tokko uumuu yookiin immoo yoo garaatti tafiyansi hin beeku jedhanii kan biraa dhiiseetiin baay'ee seenaa baay'eetu jira. Shamarran baay'ee na himatan bana garaachillee dubbadhu waan akkanarra namnan jiran. Garuu ani yeroo baay'ee waan akkanarra taayaa son jaalladhu waa'ee qosaa namana malee jechuudha. Nama sammuu nama cinquu kana too dhagoo baay'ee natti tola. Inna har'a wanni an dubbachuu barbaade walumaa galatti nama tokko dhuguma yoo si jaalate inni maatii kee bira maatii
maatii isaatii fi maatii kee wal barsiisee gaafa eenyummaa nama sanaa barte yoo biyya namaa biratti nama biyya namaa kana keessatti illee bira dhayite yoo rakkoo sirraan gaheeyyuu maatii isaa bartanii eenyummaa mucaa baramee jira jechuudha. Sanaan alatti osoo maatii mucaa hin beekin jestaatiif inni bichaan wal bira gaafa dhayitu barri bara hamaa keessa ta'e barri bara qarshiitti wal gurguratan ta'ee jira. Nama amantanii dhiira amantanii biyya namaa keessatti bira hin deeminaadha jechuudha. Rakkoo akkanaatu isin mudata rakkoo mucayyoo obboleettii tiitan mudateetu isin mudata waan ta'eef jechuudha. Waan akkanarraa of gadda hin dhaqinaa yookiin immoo nama waliin barinaachuu miti. Jireenya keessan jiraadha abbaa barbaadanii wal baraa fi damee akkasiin qabdanii baatanii nama wal arguu dandeessa taanaan erga garuu nama san eenyummaa nama sanaa bara maatii kan keetiin wal barsiisi gurbicha jechuudha. Gurbichi dhuguma yoo si jaalate maatii kan kee bira haa erguun warra kan kee nikaa godhadhu. Mataan hin alatti osoo nikaa hin qabaanne osoo wanta kun dhiira bira hin dhaqinaa. Inni akkanumatti qarshiitti sin gurguratee deemu waan ta'eef jechuudha. Kabiraammoo dubartoonni takka jechuudha. Mucayyoo kana koominti jalatti baagasitti maal akka jettaniin arge. Dubartiitti faradina. Please dubartiitti hin faradina. Namni kamitti faradina gaafa rakkoon irra gahe. Namni kun ikkoo jaalatee dhaqee yookiin immoo seexana bakka nama dogongorsiise nama ta'e kan hin dogongorre hin jiru. Namni tokko gaafa kufi yookiin rakkoo tokko keessa mudate baga itti maaf akkas taate hin jedhina. Sababni isaa nama bakka atis bor waan taatu hin beeku. Nuti dubartiidha waan taaniif ana bor waan narra gahu hin beeku. Kanaafiyyuu namatti faradin bor waan sitti faradamaa jedha. Bor waan sirra gahu waan hin beekneefiyyuu namatti hin faradin abbuleeyyan kiyya jechuudha. Asuma wanni jechuu barbaadu maali beektani? Suudii keessatti illee mucayyoo wayii kaleessa baay'ee kana bochuu wayyoo galaana nyaatti dhugaa rabbi osuma viidiyoo ishee dhaggeeffadhee ishee wajjin boojjina keessa dhugaa. Ani jechuun hin beekan. Yoo dubartii bochuu argu yoo dubartii akkasii miidhamtu arge dhugaa rabbi jechuun dhiirri tokko gaafa dubartii tokko irratti miidhaa akkanaa gahu abbuleettii kan kee irratti osoo namni akkanaan ga'e biyya namaa keessatti osoo abbuleettii kan kee namni miidhee sitti dhaga'ama miti bakka dubartiin akkuma abbuleettii kan keetii irratti ilaali. Harka dhiqamuutu gaafatti dubartii tokko irratti miidhaa akkanaa geessu abbuleettii kan keetii irratti illee rakkoon akkanaa gahuu danda'a. Kanaafiyyuu dubartiin harmee kan keetii haadha kan keetii dubartii irratti miidhaa hin gahina warri dhiiraa jechuudha. Warri qarshiidhaan nama gurguratanii bu'aaf jettanii dubartiitti dhiyaatanii waa baay'ee miidhaa baay'ee namarraan geessan jechuudha. Kabiraammoo wanni ani irra deddeebisin jedhu namatti faradinaa gaafa namni rakkoo keessa jira ibiliin kun haa gargaaramu ibiliin kun akkan haa ta'u ibiliin kana haa gorfamu yookiin waan ta'e jedhamu nama intin jedhamu dhiyoo kana mulu roobii haa gargaaru ani jennaan jechuudha. Namoonni baay'een ishiin osoo ijoollee lama qabdu maaliif dhiiraa wal bartii qarshiitii kennitii muraama jedhanii ijoolleen baay'ee dubbatan jechuudha. Garuu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Hundumti keenya nu seenaa mataa keenya qabnu nama ta'e kan sobamni jiru nama ta'e kan bakka jiraami. Kanaafiyyuu namatti faradina. Bakka erga namni sun waan ta'e xaaxaa kana kasiisan keessa galee bakka yaaduma gaarii yoo mootuu gochuu hin dandeenye yaada gaarii dubbachuu hin dandeenye afaan kee cufiiti taa'e malee wanta hamilee nama sanaa cabsu hin dubbatina please jechuudha. Namatti hin faradina sitti faradama waan ta'eef jechuudha. Wanti nammoo irra deebi'ee sin jedhu intala suudii keessatti akkasitti miidhaan irra ga'e sana jechuudha. Ilmi dhiiraa miidhaa akkasitti irra ga'an jechuudha. Please gargaaranii warri itti dhiyaatan nus yoo guruppii ijaartan keessatti hirmaannee gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Kabiraammoo irra deebi'oonni isin jedhu waa'ee intalitti Dubaayii keessatti please dhugaa isin hin jiraati. Zim jettanii dhiiruma isin kootu lubbuu koo bareedduu koo isin jaaladha namni isin jedhu hunduma bira dhaqina. Gurguramtanii akka qarshiitti gurguramtanii gara biyya Dubaayii keessatti beektanii waa baay'ee jira. Keessumaafiyyuu dubartii biyya kana keessatti kan beekamaniin dubartii Itoophiyaawii Habashaawii jedhanii beekamanii jechuudha. Biyya warri biyya Itoophiyaa kun ilaa dubartii akkasii san Araboonni hin barbaadan waan ta'eef yeroo baay'ee sababa kanaaf qarshiitti isin gurguranii isin biraa deemanii saniin achi qoricha isin nyaachisanii waa baay'ee jira xaaxaa baay'ee jira keessaan baatan jechuudha. Xaaxaa akkasii san keessa kanaafiyyuu namoota amantanii zim jettanii bira deeman even dubartii hin beekne bira yoo hin deemina. Dubartiin iyyuu kan nama gurgurattee dubartii jazbeestee akka wanta adda addaa dalagdee qarshii isheerraa nyaattee jiraattu baay'eetu jira waan ta'eef jechuudha. Of eeggannoo cimaa godhaa please irra deebi'uun isin jedhu nama hunda namannaa barri bara hamaa ta'ee jira barri bara itti wal gurguratan ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Subscribe, like, comment, share godhaa. Ashama harka fuune jirtu baga jiraattan har'a warra dhiiraa fi gaafii qaba.
مي ورا ديرا دبرتي أكم جالتن مي أتنا في بسيخدرتها ديرتو توقع خفلتو أسين دسوك جتو أوكي تيرو هندو خفلتو لكي فردا بيتي في خسن أوكي أفرفا قافي أفرفا تنهوج جتو مالك أفيتي جاتي جافا تتيك توك فايدمني سيارة أم مسجر تبلي سقي تربفا مديني سيسد وطري سدي تفكت أبلي سقي أنا دقي فدو أنا ونارستي جرتا تاكسي دور هفتين نو مامني أمانتا